Benzini Sadiqa, Funko Bella Fetti Japse, Mutis Gada Mustafa Harawe, Kapso Sirbabi Nuka Sakawe, Episabus Mayo Hirmin Bahame, Takalab Jirenya Iyan Nagame, Pitella Vedadi, Tidak Sifame, Ito Fona Jalu, Nyanu Jirandu Anode, Nutima Bafana Non Masina Ofikati, Malima Wajinkati. Wakeros karre, cheum sawal karre, wafachati amma wanjal ture lama. Fi ababa, ohelle fikafao, immarrena vatu oromoda martu. Tepa mamolite, sukuvya luchite, kedu dagalma godu kera kalma. Shakari fi dirre, tabuwani dirre, ifanne gulgulchu, alagani mulchu. Biyagan kenya, oromiyana. Biyagan oromiyana. Gafa gula nukulchisa, gafa dula nukulchisa. Wangal kana abba ekatu, yobe katangu yambe ekatu. Goni dinang gire buwa, gafa tiki sabab dua. Gafa roro, ilmi dira. Gafa tiki, ilmi dira. Namyara motate, kawe ormabate. Siga pada sena, sabahe warante. Mustafa Hussein tayo fimbeki, warana bate umatanegi. Kadodo zole akeka, kafalo milan bidabubeka. Abaga dabenu, isha mataya. Dabata walilala, sabatu reka. Ditano romo manila mabeka. Maneni daf manadira dega. Kundagala kumbiya ormatesa. Walitikaba ate walkesa. Ya Rabbi, ya Rabbi. Obo mati torba, sabu egi ula welar tuor gumba. Dinagde nu chapsu, sodare ramaksu, ayu kenya ida, imbarban nu jida. Tateda medura, amantina fura, walinya nu dida, tokuma wabida. Nadinya nu mura, gabuma tumura, ingkang nu gulgulchu, alagan mulchu. Nuara moda, nuara lubati. Nuara moda, nuara lubati. Uf. Ya Rabbi, ya Rabbi. Gubanne wallahi lazim. Gubanne Oromo, gubanne jirra jirtu ilmaan Oromoo qaqqaali ashama harka fuune. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Koottaa quqqubaddaa daawwattoota kiyya jaallatamoo kabajamoo. Baay'ee namatti dhagahama, baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Anamma waa takka isinitti haasa'uu dhufe. Ani waan ajaa'ibaatii waa baay'ee hassabaa ture, akka nama dhuunfaa tokko waa baay'ee yaadaa ture. Wanni yaadne martinuu ta'an jiru. Akkuma agartan kana namni Oromoo cabsu Oromoodha.
namni Oromoo balleessu Oromoodha. Namni illee akkanuma. Kaleessallee akkanuma. Kuni waan ummanni keenya hayyoota keenya kana rabbiitu waatti qabe itti cufe malee kaleessarraa kaasee agarraatitti Oromoo ka balleessaa ture Oromoodha. Kuni waan qabatama lafallee jiru, waan qabatama dachii kanarrallee jiru. Oromoon osoo Oromoo balleessuu baate waa takka achi taree ilmi namaa tokko hayyoota teenna kottee irraa kaasuu hin danda'u. Kottee cabduu namni hayyoota Oromoo irraa kaasuu hin jiru. Ani waa isinitti himuu deema dhageeffadha. Mata duree irratti waan isinii barreesse agartanii. Jawaartu Oromoo gane moo Oromootu Jawaar gane? Jarana nuti Oromoo yoo jettan ani Oromoodha yoo jedhe Oromummaa kiyya akkami ibsuu qabaan? Oromummaa kiyya akkamitti ibsuu qaba? Fakkeenyaaf ani Oromoodha jedhee dabarsee yoo Oromoo gurgure Oromoodhaan. Ani Oromoodha jedhee dabarsee hayyuu kiyya yoo gurgure Oromoodhaan. Oromoo jechuun maal jechuu jalqaba wanni Oromoo jedhu kun? Akkamitti dhufe? Oromummaan eessarraa dhufe? Waggaa 150 gabrummaa jalaa ba'uu wanni Oromummaa kana dhoorge maali? Waan kana qorannu malee furmaata argachuu hin dandeenyu. Hayyuu qabna, profeesara qabna, doktora qabna, aktiivistii qabna. Garuu Oromoo jechuun maal jechuu? Miliyoona 60 isin miliyoona 60. Miliyoonni 6 iyyuu hin jirtani. Meeti miliyoona 6 naa fida Oromoo. Oromoo miliyoonuma 6 naa fidame miliyoona 60 dhiisa waan biraati sun. Miliyoonuma 6 Oromoo naa fidame. Oromoo miliyoonni 6 yoo jiraatte Oromoon hin jirti jaa hima. Oromoo miliyoonuma 6 naa fida miliyoona 6. 60 waan biraati kun. Ummanni Tigraay ummata miliyoona 10 hin caalu. Ummata miliyoona 10 hin caalu. Ummanni Amaaraa ummata miliyoona 10 15 20 hin caalu. Isin miliyoona 60. Garuu miliyoona 6 Oromoo naa fidame. Oromoo miliyoonuma 6. Miliyoona 6 naa fidame. Ani waa takka dubbachuu deemaan. Ummanni keenya kuni ummanni Oromoo jenneeni walitti qabnee nama hundaanuu Oromoo jechuun kuni tokkoffaa waan bada. Isinitti maanna dhageeffadha. Waan ajaa'ibaati. Dhugaa isinitti maan. Maaliifi Oromoon miliyoona 60 Oromoon miliyoona akkasii jaan. Meeti garuu mee naa fida miliyoona 6. Guyyaa har'aa kana miliyoonni 60 osoo akkanatti jettanii ilaaltan hayyuu keessan kakaleessa mootummaa Tigraay cabsee Abbaay Tsahayyeefaa Maqaleetti galche osoo isin akkanatti jabanattanii teettanaadha Qiliinxootti darban. Qiliinxoo eddoo ummanni Oromoo bara wayyaanee keessa ibiddaan itti gubate Qiliinxootti darbame. Mee miliyoonuma 6 Oromoo miliyoona 6 naa fidaa isin miliyoona 60 keessan tarru achi. Miliyoonuma 6 hin jiru. Miliyoona waa takka walii dhaamna nuti har'a dhaloota qubeeti. Warra yeroo kanatti dhalate jechuudha. Ilmaan Oromoo warra umrii kiyyaa keessa jiran. Jiru kana keessa warri jirtan Oromoo taate umrii Sinigala. Sinigale. Jawaar Muhammad mootummaa tokko jiisee jira. Mootummaa Tigraay kuffisee jira. Jaalattanii jibbitanii mootummaa Tigraay namni kuffise Jawaar Muhammadii fi qabsoo qeerrootii fi ilmaan Oromooti. Har'a kanaan dura maal jedhaa turtan? Jawaar Itoophiyaatti qiyaamaa labsuudha jedhaan turreesin. Jawaar Muhammad mana hidhaa galee jechuun Itoophiyaatti qiyaamaa labsuudha. Isin tu gane moo Oromoo Jawaartu isin gane? Deebii kana barbaadadhaa hundi keessan. Waan kanatti deebii kenna. Gaafii kanaaf deebii kenna. Oromootu Jawaar ganee fi Jawaartu Oromoo gane. Dhageeffadhaa. Jawaar nama tokko garuu namni hayyuu isaa dabarsee kennu, namni beekaa isaa dabarsee kennu,
namni goota ofii kakaleessa waliin waan tokko dabale dabarsee kennu Oromoo aangoon hin tartiin dhufti. Shaayizeen taaneta. Isinii galee uummata keenya bara baraan kaleessa nadhii gammadaa jedhaa turtan. Kaleessa Usmaayyoo Muusaa jedhaa turtan. Kaleessa eebbisa addunyaa jedhaa turtan. Hayyoota kumaatama warra bara duraanii mootummaan Haile Sillaasee ajjeese. Ka Dargiin ajjeese. Kana guutuu taarikaan sabuun alatti isinumaa taarika hojjechuun beeytanii Oromoo. Taarikuma nutti himtanii hayyoota Profeesar Ebalu, Injiinar Ebalu, Profeesar Ebalu kusummoo. Na al abuukum wallaahi lazim. Maali Profeesarummaan isin kanuma nutti himtan? Pilaanii wayii baasaa taarika dalagaa isinuu. Taarikuma dalagaa gizee mara Ebaluun ajjeese. Ebaluun ajjeese. Ebaluun sun akka godhe kana nutti himina. Kuni Abiyyiidhaa karaa saaqaa jirtan. Akkana godhi Abiyyi Jawaar balleessi. Akkana godhi Abiyyi Jawaar ajjeesi jedhanii jirtanii bara. Kana itti maartanii bara. Haile Sillaaseen Ebaluun fannise. Mangistuun Ebaluun fannise. Ebaluun fannise. Isin ufii keessanii pilaanii takka lafa keettanii Oromoo waa godhaa hin jirtan. Har'a Jawaar Mohaammed osoo isin akkana laaltan qilinxootti darban. Borganama gadi baasa Abiyyi waan biraa irra murteessuu deema. Gaafa sanoo taarikuma himtan. Ebalu akkana Ebaluun ajjeese. Ebalu akkana godhe Ebalu. Maal fide akkanatti namni jijjiiramni takka dhufu akkanatti. Nuti ammoo Rabbiin Oromummaa tanaan nu dhalachiise. Oromoo ta'uu kenna ofirraa gara finnu dhabne galgalaa ganama garaan kenna nu gubata. Humna hin qabnu. Nama ajajjuu hin dandeenyu. Nama tokko waa godhuu hin dandeenyu. Hayyoon tatteen har'a ijoollee nama 24 osoo isin akkanatti ilaaltan qilinxootti guuranii torbee lama asitti nam tokko jaaniin agartan jedhanii wayita poolisiin har'a uummata achi dhaqee achi ari'u kanatti nutti himtan. Haile Sillaaseen Ebaluun fannise. Dargiin Ebaluun fannise. Ebaluun fannise. Bakka taarika beeytan jechuu kanuma nutti himaa. Ufii keessanii taarikan dalaydanii. Maal Haile Sillaaseen mataan isaa Oromoo miti? Nuun jedhaan turre isin. Har'a kanallee akkanumatti osoo isin laaltan kanallee isin jumatee san duratti balleessanii. Inni haa du'u yoo haa jiraatu. Ani wanta akka isinii himaan. Jawaar jiraate du'e. Salphinni eenyu jiraates yoo du'es Jawaar Mohaammed isiniif jecha du'e. Isiniif jecha dhabame. Dachiin teessan hin saamamin. Qabeenyi keessan hin badin. Maaf isin gurguratan dhugaa Oromoon awwaalu. Reeffa Haacaaluu Hundeessaa irraan tarkaanfadhee uummata kana waliin hin dalagu jedheetiin har'a nasbee ofii wareegama barbaachisu kafalaa jira gurbaan kun. Isinoo maal godhaa jirtan? Walashi. Homa takka argaan jiru. Wallaahi laziiman gubadhee jira. Dhiifama naa godhaa. Keessi kiyya madaadhaan. Maaliifi nama dhugaa qabu nama qulqulluu akkanaa ijateen na duratti ilmaan Oromooti osoo ofiin jettu naaf xanyaadhaan goobanni kaleessaa goobanni har'aa akkuma jedhamu san duratti hayyoota teena fuudhanii qilinxootti galchuun kuni isin tuganee fi Jawaartu isin ganee Oromoo miiliyoona 60 jettan saniif gaafii firaagee saayitii ofirra kaaya. Mallattoo gaafii ofirra godha. Eenyu tugane Jawaar Mohaammed? Oromoo tugane moo Jawaartu isin gane? Nasbeen gaafa dhalatte duute. Jawaar yoo du'e goota. Tishartii isaan godhatan isin martuu gaafa inni du'e hin beeyna kanaa. Dhibbaan dhibbatti waan kanaa hin amanna. Isin martuu tishartii Jawaar ni godhattu. Isinii galee tishartii Jawaar akka gaariitti godhattu. Mallattoo Jawaar gara irratti baattanii ni deemtu. Garuu har'amaaf waan gooneef inni du'e tishartii isaa godhachuu. Gaafa inni du'e siidaa isaa yuunivarsiitii maqaa yuunivarsiitii Jawaariin banuun maalii qaba? Yuunivarsiitii Amboo Haacaaluu Hundeessaa. Amboo yuunivarsiitii Haacaaluudhaan baname. Bravo. Ajjeeftanii yuunivarsiitiin bana. Bor kanallee akkanuma godhan. Yuunivarsiitii keessatti maqaa obbo Jawaar Mohaammadin. Yuunivarsiitii maqaa obbo Baqqalaa Garbaatiin. Isinoo Oromoon Ebaluun ajjeese. Ebaluun ajjeese. Profeesar Ebalu koottumee waan akkanaa nutti Ebaluun akkana godhe. Ebaluun akkas godhe. Ebaluun sun kana galaafate. Kuni kana maalirraa goona nuti kana? Taarika dalagaa ofii keessanii. Yoo dhugaa profeesarummaa qabaattan, yoo dhugaa doktorummaa qabaattan waan tokko nutti argisiisaa. Pilaanii lafa kaayaa. Uummanni Oromoo kutaa meeqa? Kutaa 11. Jimma, Arsii, Baale, Shawaa, Walloo, Guji, Boorana, Hararge. Hundi kuni ummata kana guutuu osoo ijaartanii dargaggeessa akka umrii kennaa kana jechuun warra dhugaan barumsa qabu. Warra dhugaan sabboonummaatti amanu. An kanaan dura maal isiniin jedhe? Jaarsolee waggaa 50 olii dachirraa fixaa isiniin jedhe baraniin kun. Isinii galee warra umriin isaanii waggaa 50 ol jiru balleessaa jee Oromiyaa keessaa laal. Shut up. Hin fayyadan. Warra kana ka dabarsee har'a ijoollee teenya bineensa nyaachisaa jiru.
umrii waggaa 50 ol never remove gochuudha bakka delete balleessu hayyuu kennarra Jawaar Mohammad umrii isaa waggaa 34tiin qilinxootti darban osoo inni yakka takka hin qabne osoo inni badii takka hin qabne warri kaleessa Haile Sillaasee leenjise warri kaleessa Minilik leenjise warri kaleessa dargiin itti xabate har'allee Abiyyi jalatti galee Oromoo gurguree dabarsaa jira dabarsanii bar gurguranii muchun hin jiru bar Jawaariin faa birri deefisanii jiranii hayyoonni ulamaa'onni sheekoleen maalii jaarsa biyyaa warri isin jettan guutuun monii warri Jawaar Mohammadiin dubbatiin marti birriin isaa laale akkana ol guutee haftaamnu bakka jijjiiramee forjidii ta'e malee hundi isii birrii guuttattee jirti kiisiin kun birri asiin birri waa Jawaariin dubbatiinaadha ka dubbatiinaadha bar hayyoota Oromoo hidhaman kana zim jedhaa yaaniin sheekoleen zim jedhaa ulamaa'onni zim jedhaa jaarsi biyyaa zim jedhaa abbaan gadaa zim jedhaa maaliin zim jedhaa birriin hin jira hoodhaa jeeni bari la duubaan dhaabatee gansab yaa Oromummaa hoo birrii tana bira tartaa du birrii abbaa kuma takka atillee kuma 20 atillee kuma 50 atillee Oromummaa nuti akkana godhe hagana taate Oromummaan amma booda isinitti maal isa dhumaati Jawaar Mohammad hayyuun takka Oromoo keessaan ba'uun qabu hayyuun takka waan akkasii firraa bitik godha isinitti maal dhugaa rabbi wallaahi billaahi namni har'a Jawaar Mohammadii waan godhin hayyuu miti nama duubaa duratti waa argu osoo isin keessaan bahe Oromoo weellisaa miti weellisaa waan Oromoon ta'e kana guutuu bakka takka deebisee isin sirbu osoo isin keessaan bahe daqiiqaa lamatti fuudha mootummaan Itoophiyaa ila daqiiqaa lamatti akkana godhee hokkee isaatti tushaa dhaatee olfannisa isinoo tishartii qofa fudhattanii dhuftan tishartii Baqqalaa Garbaa yes tishartii Samsaddiin Xaahaa yes tishartii Jawaar Mohammad yes tishartii Hamzaa Booranaa yes tana dhala waan biraan beektan isin tana bakka qabsoon keessan hayyoonni illee dhufaniitumaan Haile Sillaasee Minilik irraa kaasanii haga mootummaa amma jiru kana laakkaa'u jarris ebalu eenyuun ajjeese ebaluun faa ajjeese ebalu eenyuun ajjeese ebaluun faa ajjeese ebalu eenyuun isaaniitii taarika takkan hojjetanii ufii isaaniitii ummata Oromoo kana yoo akkana goone malee mo'achuu hin dandeenyu Oromoo yoo akkana goone malee namni akkana nuun jedhu jira mee jarana alaga ammaatitti dhufee liibii isinitti yaa jira mee nama tokko achaas bahee biyya Itoophiyaa kana keessatti nama maal qabutu biyya bulcha jiran naafi maame biyya Itoophiyaa san keessatti nama fuula bareedu moo nama baay'ina namaa qabu moo nama qawwee qabutu bulcha biyya san Itoophiyaa kana beeytanii mootummaan Tigraay kaleessa Geetaachoo Raddaa mootummaa Itoophiyaa keessa taa'ee Maqalee keessa taa'ee Abiyyi Ahmad akka ijoollee daa'imaa kanatti taphatan ashangulliitii godhee beebii jedhan my baby wi Shaamal das is ashangulliitiidha kun amma Geetaachoo Raddaa akkana godhee taphatan Abiyyi ship maaliif akkana taphatan qawwee qaba hidhatanii jiran waan biraa isaan sodaataniitii miti waan biraa jaboomaan gootummaan Oromoo caalaniitii miti isinoo Oromoo hoodhu kuma 2 kuma 10 hoodhuati ho'ati kuma 20 ho'ati kuma 50 ho'ati kuma 100 tana bira tartu zach birrii quufte martisi yaa kudu kabal yaa jaarsa biyyaa gabbay haadhu birrii hin dubbatin waan akkasiin haasa'inati hoodhu kach obbo Taayyee Danda'a bar taarika Itoophiyaa keessatti bar musinna jaarsa biyyaa sheekolee biyyaa wallahi birrii argatanii callisan hin kakadhaan adii ittima Jawaar Mohammad namni dabarsee gurgure ummata Oromooti jaarsa biyyaati abbaa gadaati sheekolee Itoophiyaati ulamaa'ota jaarsolee kana guututu dabarsee gurgure Jawaari namni Jawaarii waliin jiru dargaggeessa qofa dargaggeessi yoo no way wareegama barbaachisu kun qilinxoo jira kun qabrii jira qilinxoo jira kun qabrii jira warri birrii dide mutiin Arafaat Abubakar ummata keenya ummata gammoojjii Baalee keessatti beelaan dhumu nyaata qarqaarsa ijoollee biyya alaa irraa mallaqa kadhatee ummata sanii raashina geessaa ture maaliif qilinxoo ciisa sabboonummaa waan qabuuf fiixaa waaqoo guutuu waan ta'eef leenca dhugaa dubbatuuf waan sabboonummaatti amanuuf nasbetu nabaya malee Jawaariin dabarseen kennu waan jedheef sila Shamsaddiin Xaahatii fi Arafaat Abubakar
guma baas qeerroo guma baasi ijoolleen sun yoo nama hidhaan ciisanii bar jaalala jawaarii qaban yoo duune jawaar waliin yoo jiraanne isa waliin ijaan isinoo maan nu gootan meer maaluma nu gootan pilaani matakkatti nu baasame taariikhi duraanii nutti himtanii quufne bakka quufne oromummaan jawaar hin biran tartu na allam wallahi wabillahi dhugaa isinitti maan an dhagaa isinitti maan wallahi waqasaman billahi jawaar maamma waa ta'e taanaan nama takka jalan socho'an nama takka jala waa'ee oromoo na bira dubbachuun hin barbaachisu jecha takkatti waa'ee oromoo kana na biratti hin dubbatamu abadan hin fedhu dhaga'uus hin fedhu yoo namni natti haasa'e illee jibrii gurratti cuqqaaladhee gurra kiyyatti qixxim godhee cuqqaalee waa'een oromoon hin jiru oromoon eessa jira no hin jiru oromummaa wayitu jawaar immaanuu shawwadamee dogoggoree har'a akkanatti salphate osoo ilma ofii waliin ameerikaa taa'e maal isaa qaba osoo daa'ima ofii waliin ameerikaa taa'e maal isaa qaba osoo niitii ofii waliin ameerikaa taa'e maal isaa qaba muutuun isii gurgurtee kaleessa warri inni hidhaa gadi yaase warri inni kaleessa hidhaa gadi yaase sheekoleen jaarsoleen dargaggeessi warri har'a gadi bayeetiniin kasheeka ta'e tokkocha har'a isaa waa godhee nam tokko isaa dubbatee marti isii har'a birrii akkatti fogga funyaaniiti la sababa jawaar muhammad dureessa taate muluun isii haftaamii taate bar hundi isii jaarsa maali abbaa gadaa maali osoo hin jenne walitti qabee caffee oromiyaa irraa gadi kaasee paarlaamaa yaa salaam aboo bara jawaar muhammad Itoophiyaatti dhufe kana keessa ummanni Itoophiyaa marti haftaamii ta'e bar namni waa'ee jawaar muhammad hin dubbanne moni kach harkarra si kennanii bar kach harkarratti barabo jawaar jibbita yaa ayaa anni shiber gettem telefoona barbaadda jawaar jaalattamoon jibbitu jawaari hin barbaadu jawaar ashabbaariidha koo telefoona itti fayyadami akkana taate bar biyya san keessatti namni waan badaa waa'ee jawaar muhammad dubbatu yaa salaam shillimaata sii kennamu bar jaarsa ta'i sheeka ta'i ulamaa ta'i abbaa feete ta'i abbaa gadaa keessa ta'i jawaar immaan qofni haa hidhamu jedhi bakka nagaatti dhumatee jira sabboonaan si baase hin jiru bakka leenci si baase hin jiru bakka yaa salaam aleeki hodho aboo birrii 1,000 ittiin fataa jedhe aboo jawaar shoror keessaa ittaanii bar nagaatti jechuma tana takkatti jenna bravo yaabo taate bakka dubbiin hodho takkatame kaa wanni inni kaleessa godheef kaleessa bu'aan inni kaleessa jaraa buuse kan inni kaleessa mootummaa Tigraay dura dhaabatee jedhee uummata Oromoo kana ka Arsii ka Baalee ka Shawaa Bahaadhiyaa ka Bakibba wali fide takkatame jawaara shabbaarii kotto bo maqaan kennu ebanu jedhama jawaarin jaalata hin jaaladu jawaara shabbaariidha shabbaariin nun ta'u jawaar biyya diigaa jira aboo meeqa barbaada yaabo hodhume deemachi deemii buna dhugi shaayii fataa jedhi aboo abiyyi jedhi kaaboo abbichuu jedhi jettiin bar akkana taate gada akkanaa kana waa'ee oromummaan dubbatin hama booda namni jawaarii waan godhin ani oromoodha waggaa ganaati qabsoon baraagasii wallaahi hin bilisoomtan qasaman billaahi yoo bilisoomtan jawaar waliini yookaan gabrummaa jalaan kaane jala kufuu deemaa jirtan wallaahi lazim imee jira barani ani warra jaarsolee fi hin jedhu gabaritti illee mee tureer wallaahi dachii teessan hin saamamtan jedheni ture hin saamamanii rabbiin isin agarsiisa yoo ummanni oromoo biyya keessa taa'u kuni jawaarii har'a dabarsan jawaarii namni dabarsee gurgure jaarsa biyya ulamaa'ota warra Itoophiyaan qabdu nama silaa jabaa jedhamu mana bar jawaariin dalagattee bar akka ijoolleen teenna yuutuubiidhaan yoo namni waa jedhu yuutuubiin dalagattu sanitti Itoophiyaan guutuun jawaarii yuutuubii godhattee bar sheeni jawaariin duroome jaarsi jawaariin duroome dargaggeessi jawaariin duroome yaa jawaarii kana subhanallah rabbiin akka beekana ossi fuudhee si mi'eesse yaa Allah namni si arrabsu birrii argata namni si jibbeen jaalatama namni si diqqeesse kondomiyemii fudhata namni jawaar shoror keessaa jedhe makiina bitamaa fi Allahu akbar yaa rabbii hiyya aboo meelaala nama kana meelaala jawaarii kana meelaala maaluma rabbii kana barila akkanatti ol isa fuudhee garuu jawaar akkasumatti du'ee qabrii gala malee abiyyi waliin hojjetu abadan ganuu miti nam takka gadi baataniif hin dubbatinaaf ilmoon takkatti yoo isinitti tole muluun keessan cal jedha guutuun keessan har'allee maal godhaafi jirtama homa takka odoo isin akkanatti teettan badii takkaan ala yakka takkaan ala fuudhanii qilintootti dirgimu qilintoo pilaanii wayii baas mantaan Arsii ufi jaari, Baalee ufi jaari, Shawaa ufi jaari, Boorana ufi jaari, Guji ufi jaari, Jimma ufi hundi isaa akkanumatti taa'edha. Har'a gubanne kaanuti karaan nu gubate waan goon wallaalle. Ana amma dhugaa isinitti hima
wallahi billahi akka ani itti aaraa jiru osoo rabbiin isin agarsiise osoo ani tokkichi kun hidhadhee bilisummaa ka fidu taate wallahi wabillahi ni hidhadha Jawaariif jedhe yoo diqqaate poolisii 8 ajjeesee harkan kennadha waan biraa dhabe meeshaa waraanaa qabadhee jechu qullaan du'u maal gootan poolisii takkaaf lama galaafadhee dhukkeerraa kaasee ashhadu an laa ilaaha illallah jedhee yoo mara jabaatte ofitti illee dhukaasee of ajjeesa malee akka gubata Jawaar na jiruuf akkaan akka wallahi lazim hin qalladdan isin hin qalladdan ani isinitti mee jira oromummaan Jawaar booda dhuftu akkana gadi garagalchi ilaalan hin barbaannus namni jala deemnus hin jiru namnummaan jala deemnus hin jiru dabarsinee wanni yeroon oromoo bineensaa kenninuuf hin jiru hayyuu qabna Profeesar Ebalu kottuu gali biyya bilisoomte way akka barbaadde dubbattaa kottuu gali Profeesar Ebalu way gaafa kaanii hoo goda buusan achi booda hoo namni safara isaa dhaqu hin jiru birri itti kennan jaarsa biyyaa sheekolee ummata kanneen agartanii cichi parte gubannee jirra wallahi gubannee jirra maalaan goonare ani dhugaa isinitti hima oromoo isin hundi keessan warri biyya alaa jirrus warri jirus jabaachuu qaba dogoggora guddaa dalaguuf deemaa jirra dogoggora hammana hin jedhamne dalaguuf deemaa jirra akkuma Caalaa Daggafaa jedhe ijaaramuun dirqama dhuma dubbii baranaa ijaaramuun dirqama dhuma dubbii baranaa ijaaramuun dirqama arsiin akka sikkoomandooti jimma akka jimmaatitti saleetitti shawaan akka shawaatitti salaalee akka salaaleetti guji akka gujiititti haa ijaaramnu jaran ijaaramuun dirqama dhuma dubbii baranaa jedhe Caalaa Daggafaa wallahi billahi dirqama ijaaramuun Harargee akka Harargeetitti ijaarame amma booda yoo Jawaarii kana ummanni tokko waan godhin akka Harargeetitti Baalee akka Baaleetitti sikkoomandoo akka sikkoomandootitti wal ijaarree dhiiga hayyoota kennaa baafnu namni irraa dhiiga fudhannu nama birii miti bara oromoodha akka duraanii Tigraay deemtanii soixan ol lama keessan jira basaastuun akka duraanii Tigraay itti galan jettanii soixan waliin jirra bar hunda isi wallahi billahi kun kijibaa miti waan dalagumuuf taa'u rabbi sin agarsiisa yoo kadiireen bilchiginnaa taar akkanatti jala fadhiitu tuni hayyoonni teenatu waa tayaniimo wallahi oromummaan hin jiru kijiba Jawaar fa ajjeefnaan Abiyyiin Ahmad Baqqalaa Garbaa fa ajjeefnaan Shamsaddiin Xaahaa fa waa goonan Hamzaa Booranaa fa waa goonan oromummaan guutumaan guututti soba oromoo wayitu hin jiru oromoo jedhanii maqaa oromoo kanaafuu maal barbaachisaree basaastuu har'a ilmaan oromoo nyaatte wal ijaaramee jimma akka jimmaatitti goota isaa bakka bu'ee gaafachuu qaba arsiin akka arsiititti Baalee akka Baaleetitti achitti galla gaafa dubbiin Jawaar faa akkuma har'a laallu kanatti wanni martitti dhufe garas sochoona hin jiru oromoo ani oromummaa isin waliin keessa hin jiru amma booda yoo isin Jawaar kanaa waan godhin in ijaaramnaa tokko taanaa wanni ijoollee hin jiru in ijaaramnu abadan maaliif ijaaramna jara kana osoo laaltan isee deesan duratti ajjeesanii Baqqalaa Garbaa kaleessa oromoo jedhee qilintoo ture har'a maaliif hidhat deebi'e maaliif mana hidhaatitti deebi'e Hamzaan Booranaa miskiina rabbii kaleessa Su'uud Arabiyaa keessa ta'ee sagalee isaa dhoyfatee ummata oromooti sagalee ta'aa ture har'a maaliif mucaa miskiina oromoo malee waan biraa badaa maal dalage kanarratti akkamitti oromoo akkamitti jara kana akka waan godhin amma boodallee hayyuu biraa finne ajjeesisiifna Jawaar lammaffaan dhufe Jawaar sadaffaan dhufe Jawaar afraffaan dhufe jettaniitiin waan akkanaa yaadina waan akkana remove sammuu keessan keessa akkanatti haqa baasa wallahi wabillahi dhugaa isinitti maan hayyuun fedhe isin keessa hayyuu leenci fedhe kamaan fedhe har'a kakii sirba har'a guyyaa shanii kana keessatti laayikii 38 qaba way gudee jedhaa jira warra soddaa biyyi maraachuutti jiran namni isa daawwate nama 600 guutuuf deemaa jira guyyaa shanii kana keessatti 600 guutuuf deemaa jira artistii kana waa godhuu hin dandeessan isin amma dhugaa isin hima oromoowwan artistii kana bulguun bineensi Itoophiyaa kun hin nyaata osoo barbaade homaan gootaniif isin kana oromoo jechuun laala nama artistiin keessan isin bira kabajaa hin qabne nama hayyuun keessan isin bira kabajaa hin qabne nama goonni keessan isin bira kabajaa hin qabne oromoo jechuun kana jijjiirama kana yoo fiddan fida karaan tokkochi karaan kun kami karaan haqaa Itoophiyaa keessatti